Naante Sumayyaa argitanii akkatti itti bareede meekaappii kan dur hin dibanne meekaappii mana meekaappii deemtee dibattee moo ofii meekaappii ofii dibdee laata Sumayyaa dubartoonni garuu jechuudha. Garuu xuruudha amma akkas gochuun shi xuruudha. Irsarraa yeroo fagaatan yookaan irsaan yeroo adda ba'an of gatuurraa of qabuun waama bareedaa waama deeggaramuu qabudha. Waanuma deeggaramuu qabudha. Garuu maalidha seetanii isheedhamma iddoo maqaan ishee eenyudha ayyuudha Sayidoon deemee mana bitee dhaqxe jechuudha. Kaleessama viidiyoo ishee gadhiiste irratti maatti seetanii anarra naquu amma naquu dafee naquu nan eegina garuu nan dhaqa dhaqee moo nan mirkaneessaa dhuguma biteef immoo sobaadha. Abbaa meeqa akka bitee fi qaamaan achitti argameeni mirkaneeffadha biteeraaf yoo ta'e ani illee iddoo sana nan bitadhan dhiisuu jette. Innaa egaa kaleessa viidiyoo ishee dhaggeeffataniitu yoo ta'e akkasitti kaleessa waan gadda gadhiiste garuu akkas jette raamadaana keessaa afaan dhaqaa amma biiziidha waan tokko bitadha gadi beenii waan tokko nan nagadachuun jira waan ta'eef naan mijatutte akkanatti akka gaaguranuu ulte har'a immoo qaci goote viidiyoo gadhiiste. Annaa dhugumayyuu dhaqxee Sa'idoonii biteeraayyuu abbaa meeqa bitee jettee Sa'idoon abbaa ciisicha lamaa bitee jedhanii itti himan. Innaa mucayyoon isheen kaleessa Sa'idoo fa'aa agarsiisteyyuu jechuudha dheengadda. Kan kooma kan isheetu irra bareedaree manni jenna kan mana kan lamaan keessaniyyuu hin bareedaa tokkumadha hojiin isaa itti jennaan otoo ta'elleetu hanko irra caala bareedee natti tola ture jette. Innaa achiin nama isheen faana haasofsiiste sun akka ijoollee qabdu fa'aatti himte haadha ijoolleeti jennaan bakka akkas taanaan immoo isa kutaa ciisichaa afurfaa sadiifaa bitattaka minaamin jedhanii ture jechuudha. Sumayyaa keessaniin jechuudha. Nagaan isiniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu. Nagaa keessanii nagaa koo galata waaqaa ta'u jiraattanii magarra geessan isiniin jedha. Egaa oduu Sumayyaan tokko taa'uun dhowwinaan dhufeen isiniin jedha. Sumayyaan baay'ee maasha'allaatti bareedee jira jechuudha. Yaa Sayidoo inaafsisuuf jettee akkas babbareeddee dhufte edaa akkas bareeddee akkas of qabdi minaamin akka Sayidoon jedhu dura Sayidoon yoom jibbeedhaanii jettani. Sayidoon jibba ishii koon qabu jibbine silloolleesi ishee silloollee ishee sin jibbine umaa ammallee taana Sayidoon Sumayyaa hin jaallatas ijoollee isaas hin jaallata hin barbaadas yoo araaramte illee ameen jedhee nama araaramu jechuudha. Isheen garuu duukaa Sayidoo deemte jechuudha. Duukaa Sayidoo deemte jechuudha. Ayyuu barakiinaa itti mooti iddoo ayyuu barakiinaa sanatti immoo deebite ammoo jechuudha. Yeroo ayyuun gara Sayidootti deebitu maqaa barakiinaa sanatti fiddi jechuudha. Ayyuu barakiinaa iddoo isheen naqxee mana Sayidoon bitee fi anis mana bitadheeraa ani dhiisuu jettee turte jechuudha. Yaa'u ollaaf ollaadha wal bukkeedha nuu kenname isa bukkeedha naa kennitanii bareedaadha jechaanii turte. Garuu yoo bukkee sana karaa bukkee Sayidoon bitee fi yoo jiraate si kenna yoo dhumaadha ta'e immoo karuma biraas si kenninaa garuu appaartaamichi tokkumadha jedhaniini jechuudha. Egaa walumaa galattu Sumayyaan akka kanatti deemaa jirti jechuudha. Huumaayines huumiidhaan natti fakkaata. Ani isaanii gadi miti Sayidoodhaa gadis miti dubartoota Sayidoodhaa gadis miti. Waan isaan bitatanis waan isaan argatanis an argachuun qabu huma kootiif jettee deemaa jirti. Garuu morkii Sayidoo yoo dhiistoo maalidhaan jedhan jechuun haa bitattu ofishii dhuunfaa ishiitiin waa feete bitachuun mirga qabdi. Garuu erga waa hundaa diddee morkii Sayidoo yoo dhiiste maali ergaan of hin danda'a of hin jiraachisaa dantaa isaati bakka akka barbaadaa ta'uu ani san barbaadu erga jettee dhuunfaa ishiitiin maaliif hin deemtuun jedhe dhuunfaa ishiitiin maaf waan barbaaddeen godhattu dhugaa dubbachuudhaaf isheen ikkoo dubbii barbaaddi amma
Sa'idoon fa maqaa Sumayyaa dhahaan jiran dhugaa dubbachuudhaaf dhiisaniiru. Waanuma tokko bakka amma Sa'idoo faana warri dhufan shamarran dubartoonni kunillee maqaa Sumayyaa kana Sumayya jedhanii malee dhahanii hin beekanii. Isheen garuu jara deddeemte Barakiinaa, Ayyuu, Ayyaantuu, maanyu maqaan ishii Imaan, Hawwii manaamin jette jechuudha. Jala deemte kanaafi silaa isheen akka hangafas taatetti akka hundumaa immoo hin barbaadu jettetti akka nan barbaachistu jette akka Sa'idoo irraa fagaattettis dhuunfaa ishiitti hojii ishiitti hojjetetti bareedaadhaan jedhan akka yaada kootti. Maaliif inaafaa itti kaatee inaaftee hin gubattee jedhu waan ta'eef namni akkas jedhaanii dhuguma immoo fakkeenyaaf waan ati goote yoo namni kan biraas sirratti hojjete namni kun maadhaan hojjedhu malee hojjetu maa inaafaa si jechiisu waan akkam uffatuma iyyuu jechuudha akka ebeluun bitatte bitadha yoo ta'e ebeluun uffataan qabu bitatte jedhee kan uffata isaa jibbuufaa jira dura akkas waan akkasii na dhagaa jechuudha ebeluun uffata akka kooti bitanna na dabbare yoo danda'ame akka ebeluu ta'a itoon taane akkuma ofii taane akkuma ofiitti hojjetatanii bakka waanuma ofii hojjetatanii baay'ee mirxii fi fudhatama kan qabudha jedha. Sumayyaan garuu ganaa har'ammoo deebiteen dhufti jedhee yaada Ayyuun mana Sa'idoo dhaqxe mana Hawwii fa'aa bira dhaqxee isalleetiin tanaa odeessuu irratti haasa'uudhaaf ibsa kennuudhaaf ganaa dhufti. Garuu achi keessaa waan qabdu barishee amma Ayyuu Hawwii Sa'idoo keessaa waan ishee ilaallatu hin jiru. Dhugaa dubbachuudhaaf amma Hawwii ilaallatallee waan hundumtuu akka haadha manaa tokkotti Hawwii ilaallata. Waan hundumtuu wanti ta'u hundumtuu fakkeenyaaf Hawwiin maaliif Ayyuudha kana gootee dhiistee deemtitti yoo jettee fa'aa dubbachuu dandeessi. Mirga qabdi baay'ee ni dandeessi. Jechuun dubbachuu dandeessi Sa'idoonis waan deebisuuf qaba. Amma Sumayyaan immoo iyyuu surumayyuu ija keeyyuu hin argu jettee nama jalaa dhokattu waan ta'eef yeroo Sa'idoo waan tokko godhu immoo biraan haftu faanuma deemti uftee haasofti akkasin ta'e anaaf akkasin goone anattuu akkasin goone jetti akka waan Sa'idoon dide akka waan isheedhaa godhuu dide isheedhaa bituu dide. Sa'idoon ikkoo Sumayyaan dhufnaan waan jiru hundumaa nan ari'aa hedheera bar mannan qulqulleesse nan xaragaa hedheera Sumayyaan dhufti taanaan dubartoota kana hundumaa xaragee nan balleessaa nama jedhedha isheedhaa waa godhuu mititi. Garuu isheen Sa'idoo mahammeessuu dhumaafettee waan arge walitti funaantee haasofti dhugaa dubbachuudhaaf. Sa'idoo mahammeessuudhaaf maal nuun uummataan keenyaan hojjeta nuni koo yaadna bar eenyu akka didaa ta'e yaadna eenyu akka diduu hin beekne eenyu akka hammaa ta'e hin beekna bar garuu Sumayyaan keessan akkasii isinii dhuftee